bakka jirtan hundatti nageenyi keenya onni irraa maddee isin haa ga'u. Akkam jirtu ijoollee, nageenyi badhaadhaa? Tole ijoollee, kun qophii seenaati. Qophii OBN gaammee irratti isiniif dhiyaatan keessaa qophii seenaa isa tokko. Qophiin seenaa qabiyyeewwan waa'ee Oromiyaa, aadaa fi duudhaalee akkasumas sabboonummaa Oromoo fi walumaa galatti waa'ee seenaa addunyaa barnoota idilee beekumsa keessaniif isin gargaarantu isiniif dhiyaata. Qophiilee seenaa kanaan dura isiniif dhiyeessaa turrerraa waa hedduu hubattanii jirtu miti? Baay'ee gaariidha. Ijoollee, qophii seenaa keenya torban kanaatiin ammoo goota Oromoo beekamaa waa'ee Elemoo Qilxuutiin wal isin barsiisnaa. Hanga xumuraatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Ijoollee, yeroo gootichi Oromoo Elemoo Qilxuu dargaggummaa isaatiin qabsoo itti eegale, yeroo sirna abbaa lafaa jedhamee beekamu yookaan sirna fiidwaalaa jedhamee beekamutu ture. Yeroo sirni fiidwaalaa yookaan sirni abbaa lafaa dagaagee ture sanatti lafti kan uummataa hin turre. Qonnaan bultoonni Oromoo fi kanneen sabaa fi sablammoota cunqurfamtoota birootis yeroo sanitti waan oomishanii fi horatan keessaa harka tokko qofa ofiif hambifatanii kan hafe abbootii lafaatiif galchaa turan. Gochi kun mirga uummattoota sarbee uummattoota hedduu dararaa ture. Sirnichi guddina biyyaa fi hawaasatiif dantaa waan hin qabneef biyyattiin duubatti haftuu taatee wallaala keessatti kuftee turte. Kana qofaa miti ijoollee, sirni abbaa lafaa yeroo sana ture eenyummaa uummata Oromoo akka awwaalamu, mallattooleen eenyummaa sabichaa fi sirni uummatichaa ittiin bulaa ture sirni gadaa akka badu, duudhaaleen namoomaa fi olaantummaa seeraa, rakkoolee mariidhaan hiikkachuu uummatichaa akka dhabamuu fi kan kana fakkaatan uummata Oromoo irratti raawwatamaa ture. Kanatu Elemoo Qilxuus dirree qabsoo afaan qawweetiin gaggeeffamutti dabale. Ijoollee, sirni abbaa lafaa kun badee sirna uummattummaa qabu seeraa fi heeraan gaggeeffamu akka hundeeffamuu fi haqaa fi mirgoonni uummattootaa akka kabajamuuf gootota Oromoo qabsaa'aa turan keessaa Elemoo Qilxuu adda durummaadhaan eerama. Seenaan gootummaa Elemoo Qilxuu hanga'ee yookaan ifee dhaloota har'aatiif guca qabsoo bilisummaa fi madda seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'ee tajaajilaa jira. Elemoo Qilxuu maqaan jedhu yeroo dhagahamu seenaan qabsoo bilisummaa uummanni Oromoo waggaa hedduuf adeemsisaa turetu sammuu namaatti dhufa. Miira xiiqii fi abdii injifannootu dhufee nama dura dhaabbata. Ijoollee, seenaa Elemoo Qilxuu miidiyaa fi himama maanguddoo irraa dhageessanii jirtu miti? Eeyyeen ijoollee, manneen barumsaa keessatti barachaa jirraa ni beeknaa jettanii deebistanii jirtu miti? Ishoo ijoollee, gootichi ilmi Oromoo urjiin bakkalcha qabsoo bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa Elemoo Qilxuu uummata Oromootiin baay'ee jaalatama. Jaalalaa fi kabaja uummatichi Elemoof qabu irraa ka'uudhaan yeroo ammaa magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti daandiiwwan maqaa isaatiin moggaafamaa jiru. Gamoowwan gurguddoo fi manneen barnootaatis akkasuma maqaa gooticha kanaatiin moggaafamanii jiru. Kun dhaloonni seenaa gooticha kanaa hubatee uummata isaatiif akka hojjetuuf maqaan isaatis bara baraan sammuu uummata isaa keessatti akka yaadatamuuf gargaara. Ijoollee, yeroo ammaa maatiin Oromoo hedduun isaanii daa'imman dhiiraatiif maqaa Elemoo jedhu moggaasu. Kunis fakkeenyummaa gaarii gooticha kanaaf jaalala isaan qaban irraa ka'uudhaan. Ijoollee, mee isin hoo yaadadhaame manneen barnootaa keessan keessatti ijoollee maqaan isaanii Elemoo hedduutu jira miti? Tole ijoollee, qophii seenaa keenya har'aatiin seenaa Elemoo Qilxuu isiniif dhiyeessaa jirra miti? Sirriitti hordofaa. Isinis akkuma gooticha kanaa goota ta'aatii guddadhaa jechaa waa'ee Elemoo Qilxuu isiniif himaa jirru sirriitti qabadha. Akkuma gooticha qeerroo Nageessoo maqaan dhaloota isaa Abdurrahmaan Nageessoo jennee isiniif himaa turre, maqaan dhalootaa Elemoo Qilxuus seenaa moggaasa addaa qaba. Maqaan dhaloota Elemoo Qilxuu Hasan Ibraahim Umar Elemooti. Elemoon maqaa akaakayyuu isaatii jechuudha. Oromoon maqaa Elemoo jedhu ilma dhiiraa ganama yeroo sa'a dhaltii elman dhalateef moggaasa. Ijoollee, Oromoon seera moggaasa maqaa namaa akka qabu barattanii jirtu miti? Tole ijoollee, Elemoon Qilxuus bara 1936 godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaa Araddaa Bululoo Nagayaa ganda Tarree Ejersaatti dhalate.
Elemoo Qilxuu abbaa isaa obbo Ibraahim Umarii fi haadha isaa adde Kaddoo Gurraa irraa kan dhalate yoo ta'u hacuuccaa fi ukkaamsan sirna abbaa irree raawwatamaa ture hammaachaa gaafa dhufu sirna kana Oromoo irraa qolachuuf abbaa biyyummaa fi ulfinna yookaan tabaaroo Oromoo kabachiisuuf gootonni Oromoo akka dhalatan taasise. Elemoon Qilxuu yeroo umriin isaa ijoollee barnoota amantii barachaa akka guddatee fi yeroo dargaggummaa barnoota ammayyaa barachaa akka ture seenaan ragaa baha. Elemoon Qilxuus sirna cunqursaa hamaa Oromoo irra gahaa ture eenyummaa fi sabummaa namaaf dantaa hin qabne kana dhabamsiisuu qabnaa jechuun sirna hamaa abbaa lafaa Oromoo irraa qolachuuf hojii fakkeenyummaa qabu hojjechaa tureera. Muka gaaddisa guddaa qabu Qilxuu jedhamu jalatti hiriyoota yookaan qabsaa'ota wajjin mari'achaa akka turanirraa itti moggaafame. Gaaddisa Qilxuu jalatti tooftaa qabsoo hidhannoo karoorfachuu isaanii seenaan ni dubbata. Biyyi Yemen bakka wal argaa fi bakka dargaggoonni Oromoo itti wal arguun itti mari'atan turte. Elemoo Qilxuu fi jaarraan abbaa gadaas waliin ta'uun dantaa uummata Oromoof hojjechaa akka turan seenaan ragaa baha. Ijoollee Elemoon Qilxuu magaalaa Dirree Dhawaa fi biyya Yemen keessatti hojii daldalaa fi jireenya qananii keessa ture dhiisee sirna abbaa lafaa hiddaan buqqisee darbee qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan gahuuf qabsoo hidhannoo eegale. Godina Harargee dhihaa Carcar iddoo Xir'oo jedhamtutti rasaasa jalqabaa abbootii dhihaa Harargee keessatti gootota akka isaa hedduu leenjisee qabsoo bilisummaa afaan qawweetiin itti fufe. Ijoollee goonni Elemoo Qilxuu yookaan maqaan dhaloota isaa Hasan Ibraahim bara 1936tti dhalate bara 1974 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Harargee lixaa iddoo Xir'oo jedhamtutti qabsoo irratti wareegame. Ijoollee goonni Elemoo Qilxuu abbaa ijoollee lamaa ture. Goota ija barbadaa gooticha cunqursaaf jilbeeffatee hin beekne kan yeroo hunda mataa isaa ol qabatee bokkisaa jiraate mallattoo gootummaa Oromoo goota guddaa fi jaalatamaa ture. Elemoon Qilxuu goota kabajaa fi jaalatamaa kan dhimmi Oromummaa isaa irriba isa dhoobu akkasumas kan dargaggoota Oromoo waa'ee eenyummaa fi duudhaa Oromoo lammii barsiisaa turedha. Ijoollee wareegama qaqqaalii gootonni Oromoo kaffalaa turaniin eenyummaan uummata Oromoo aadaa ganamaa akka dhaloonni walirraa dhaalu ta'e. Gootichi Oromoo Elemoo Qilxuus Oromummaaf jiraatee Oromummaa ofiitiif kan wareegame ta'uu fi eenyummaa uummata Oromoo akka ifa bahu hojii gootummaa hojjechaa akka ture hubattanii jirtu miti. Isinillee eenyummaa Oromoo wareegama qaaliin as gahe kana aadaa eenyummaa fi duudhaa uummata Oromoo kana kallattii kamiinuu cimsitanii eenyummaa keessaniin boonaa waa'ee aadaa fi eenyummaa uummata Oromoo dhaloota barsiisuu qabduun dhaamsa qophii keenyaati. Qophii seenaa har'aaf isiniif qopheessine kanumaan xumurra. Torban qophii seenaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan.